أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى وبليين إسلاما أرى يا رب فدي توبيكا زبابا تكون كبدي دبي توبيكني هونس واي يسوس إرجما تهود بتا يا رب فدي إن شاء الله تعالى يسوس إرجما تو وانتوتا نواجر سيزن قبتيلي أجا تكتكا أكون قرآن خيستي رب سبحانه وتعالى ورسولا إلى بني إسرائيل جيد بتو إرجما جمال إيمان إسرائيل تهي إرجمو يساكم رب دبتو كتابني كلونيس تكاو مصحف قدس خجانيسون أفان إنجليفاتين بايبل خجانيسون وقاد دبتو موانا كجرو إسا خيستي دوغان جرمالكتي تكتكا ولله إن شاء الله تعالى أوريز داقم خجانيسا خيستي بقولنا دي دمي تكا لكوس دي دمي لمرتي مالجا واني مخرتي فني فمي شفتي واني مخرتي فني فمي أجي فمي شفتي أبارا ما داجا إرجمان ربي نبي عيسى عليه السلام مخرتي فني فميتي أجي فمي جاني كيسان خيمان قالوا كتاب مقول كله خيستي كتاب ثاني خيستي أوريز داقم خنا خيستي وقاد دبتو واني مخرتي فني فمي أجي فمي جودون أبارا ما دا خنافو دوبا إرجما ربي نبي عيسى عليه السلام أبارا ما دا جني فلان يجوا لا دوبا لكي خنافو إرجما ربي تهو متيسو داتو نراي جميجو مالي في عيسى عليه السلام تكاو يسوع إرجما ربي تملي نما كلمة أبارا ما رجاني تكاو نما وقوف تارجاني خجيب عن رتو مني متجيجو قبتي لما دا تهرالو ماتيوس دي دمجا لكوسا خلصا قال رتي وقاد البتو همتون رفا جرتو يرو همتون رفا جرتو yoo fedhii keetiitiin kantaatu taate narraa qabii jeetii rabbii isaa kadhatee jira. Akkana jechuun waa'een du'aa isatti dhufaa jirtu kun yoo fedhii rabbiitiin fedhii kan keetiin kataatu taate yaa rabbi narraa qabii jeetii rabbii isaa kadhatee jira. Innaa rabbiin takaa'oo gooftaan rabbii isaa akkamii kadhataa jennee yoo gaafanne sammuu teenyaaf deebisaa argachuu dandeenya jechuudha. Hamtuu dhufaa jirtu tana kan irraa qabu rabbii birootu jira jechuu hubachuu dandeenya jechuudha. Gooftaa ta'uu dhabuudha, ergamaa rabbii ta'uu ibsa jechuudha. Ergamaa rabbii yeroo mara hundi ni kadhatan jechuudha. Nabi Aadamni kadhatee, Nabi Nuuhni kadhatee, Nabi Yuunusni kadhatee, nabiyyoonni hundi ni kadhatan jechuudha. Akkasumatti ergamaa rabbii salawaatu rabbii wasalaamu alayhi, Nabi Muhammad ergamaan xumuraatii illee kadhatee jira jechuudha. Rabbiin illee kadhaa isaanii cufaafuu deebisee jira jechuudha. Kanaafi rabbi ta'uu dhabuu isaa qabxii irratti hubachuu dandeenya jechuudha. Inshallah ta'ala akkuma amma jenne kanatti Galaatiyaa 3 boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irratti illee akkasumatti jaa nuuf je'eeti abaaramaa ta'ee jedhan isaan kitaaba qulqulluu kana keessatti akkamiin rabbiin abaaramaadha yoo jenne fakkeenyaaf reefun tana gisee dubbannu wanni mukarratti fannifamee ajjeefame cuftii isiitu abaaramaadha erga jenne nuuf je'eeti abaaramee kanaafuu isa kana gooftaa nuti godhachuu qabnu jaa laalame rabbiin ogaa abaaramaa jaan sammuu loojika dandeessu sammuu yaaduu dandeessu takatti fudhachuun ulfaata jechuudha. Wanni hundi waan fedhii rabbiitiin ta'eef gabrootan isaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala hin abaaru. Rabbiin gabrootan isaa ofitti qaba. Rabbiin gabrootan isaa sadarkaa guddoo kanneetii fi filatee gama isaa dhiyeessee ergaallee itti kanna jechuudha. Amaanaa guddoo tan itti kanna jechuudha. Akkasumatti Maatiyoos 9:10 irratti rabbiin ol fuudhee jira, ol fudhatee gama isaatti ol fudhatee jira. Eenyu ergamaa isaa Yesuus Kiristoos kana gama ofitti ol fudhatee jira. Walaakin kiristaanonni hedduun arraan tana gooftaadha, gooftaan keenya immoo du'ee jira, du'eetii nu echa ka'ee naaman jaanii gisee dubbatanii dhagee. Garuu rabbiin gama ofitti ol fudhatee jira. Bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Gisee quraana keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala jiru amanuu yoo baatanillee asirratti gisee dubbatu salphumatti nu galuu danda'u qaba jechuudha. Maaliif Maatiyoos 9:10 irratti salphumatti argachuu dandeenya jechuudha. Obboleeyyan keenya obboleeyyan amantii kiristaanaa qabdan cuftii keessanuu kitaaba keessan salphatti osoo gallaaltanii waan hedduu takka arguu dandeessanii jira. Itti aansuudhaan ammallee wanti jiru Yohaannis 8:43 irratti isaatu na erge malee anu fi kiyyaa waan hin ergamee miti. Anu fi tiyyaaf hin dhufne maaliif isaatu na ergee jira. Eenyutu ergee rabbii tokkicha na uume santuu na ergee jechuu jira jechuudha Yesuus. Kanaafuu obboleeyyan kiyya obboleeyyan kiristaanaa mee nama rabbiitu na erge jechuudha je'een gooftaa jennee amanuun maal fakkaata wanni kun waan ta'u waan hin taane jechuudha. Maaliif inni afaan isaatiin gisee dubbatu ani isaatu na erge
ani immoo waan ifii dhufee miti jee ogaa dubbatu nuti immoo ati gooftaadha jechuun waan nurraa eegamu miti jechuudha. Akkasumatti Yohaannis 4:24 irratti maal jaa haasawni kiyya kunuu kan rabbii kiyyaati. Egaa akkasumatti akkuma jenne kanatti Yohaannis uma keessatti ogaa dubbatu Yohaannis 12:44 irratti namni natti amane isa na ergetti amane malee anatti hin amanne jechuun ati natti amante jechuun isuma na ergetti amante rabbii tokkicha na ergetti amanuudha jaa anatti amanu jechuun. Kanaafuu ergamuu isaa ogaa Yesuus afaan isaatiin nuuf mirkaneessu salphumatti hubannee karaa dhugaa kanatti qajeeluu rabbiin nuuf mijeessuun jaa. Maaliif nama rabbiin qajeelcheetu karaa dhugaatti qajeelaa, nama rabbiin qajeelcheetu karaa dhugaa islaamummaa tana qabata waan ta'eef jechuudha. Inshallah amallee itti aansee ogaa dubbatu Yohaannis makana keessatti Yohaannis 8:29 irratti maal jaa rabbiin na erge sun anaa wajjin jira. Rabbiin addunyaa tanarratti na erge sun anaa wajjin jira hogaa joo waan nuti hundinuu irraa hubachuu qabnutu jira jechuudha. Maaliif nabiyyoonni marti quraanaa keessatti hogaa dubbatan inna allaha ma'anaa jaan rabbiin ol ta'e nu wajjin jira jaan rabbiin ol ta'e sun nu lakkisu jaan rabbiin ol ta'e sun nu gargaaraa jaan. Kanaafuu nuti illee gargaarsi rabbii nu bira jira jecha nabiyyiin keenya nabi Iisaan illee alayhi salaam gargaarsi rabbii na wajjin jira rabbiin kiyya kana uume na wajjin jira jedha. Kuni waan ergamuu isaa murteessurraa qabxiiwwan laalaa jiru keessaa takka jechuudha. Ammas akkasumatti Maatiyos 26:39 irratti ogaa dubbatu Iyesuus waaqa ofiitiin khallachaan lafa tuqee jechuun adda tanaan lafa tuqee sujuudee jira. Harka isaa lafa kaa'ee jilba isaatiin dhaabbatee akkuma namni musliimni sujuudu kanatti sujuudee rabbii isaa kadhatee jira. Rabbii isaa ogaa kadhatu salphumatti nabii ta'uu isaa beekuun sujuuduun nama musliimni tokko waan ittiin dhufe jechuudha. Haniifa jechuudha karaa islaamummaati jechuudha. Obboleeyyan kiristaanaa akkasumatti musliimilleen beekumsa kana walitti qabachuudhaaf inshallah nu fayyada jeetii yaada. Maaliif waan rabbiin nama gargaaru hin beekanii islaamummaa keessatti namni jalqaba ergalee nabi Muhammad jechuu osoo hin ta'in nabiyyoonni akka Iisaa, nabiyyoonni akka Muusaa, nabiyyoonni akka Nooh, nabiyyoonni akka Yuunus, nabiyyoonni akka Yaaqoob hundi isaaniitu islaamummaan dhufu asii nu beena jechuudha. Inshallah ta'ala fuuldura bal'inaan laaluuf teenya garuu ammoo qabxii nuti hubachuu dandeenyu qabxiiwwan asolitti ilaalaa jirru kun barbaachisaadha jechuudha. Akkasumatti wanni nuti eenyuuf ergamee yoo jennee laalleellee Maatiyos 15:24 akkasumatti Maatiyos 5:10 irratti illee maal jaa gara uummata Zabaadiyos hin deeminaadha jeen akkaniin ergame hoolota Israa'el kanneen jallattoota hoolota Israa'eliif hin ergame የጠፉት በጎች ኢየሱስ ጋር በትይሳን ሰልኩመቲ ወቹ ደንደኛ እርገማን ወረሱላን ኢላ በኒ እስራኤል ረቢን ጁንሱን كتابه كله حسيتي سلبت دركشو دندينيشو وبليين كريستانا مالف قامنتي تيجي سنتنا مالف قد الله ربي سبحانه وتعالى أمة مسلمات وقالب وتمالجا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا مالف الله اللي القرآن ربي خنا خيستي ربي مؤمن توت اللي أكيسان قال الله كرجع نجافة تيجو أكسمتي كتابه كله حسيتي اللي dhugaa barbaadaati dhugaa jala deemaa jira beekumsa qorodhaati jala deemaa jira obboleeyyan kee kana laaluu qabu maaliif duudaa akkanumatti waan pireesidaantii qeensonni nutti himan qofa fudhannee deemuun hin barbaachisu kitaabni isin harka jira kitaaba seenaatii qaacelloo laalaan isin jira waan barbaachisaa waan ta'eef jecha inshallah namni muslimaatis qooda irraa fudhachuu qaba beekumsa kana waliin ga'uu qabna warra waliin ga'u rabbiin haa godhu akkasumatti wanti guddaan nuti jennu fakkeenyaaf uummanni kiristaanaa tokko akkana beekumsa qabutti wanni jechuuf barbaadan gaafa samii jiru rabbi gaafa lafa jiru immoo nama ta'eeti mul'atee jira maaliif akkana jechuun barbaachisa maaliif kitaaba qulqulluuchi deebinee ilaalle yoo kitaaba qulqulluuchi deebinee ilaalle maal jaa tinbiita Hosee 11:9 irratti boqonnaa 11:9 irratti maal jaa ani rabbiin hin jijjiiramu jaa oguuta akka samii ogaan samii dhaqee rabbi ta'e ogaan lafii dhufe immoo nama ta'u hin jijjiiramu jaa rabbiin duuba kitaaba qulqulluu irratti deebisaan akkana osoo jirtu nuti maaliif waan biroo haasofne nuti maaliif karaa biroo laalla obboleeyyan ya karaa qajeeloo kana rabbiin haa qajeelchuun isin jaa insha Allah ta'ala viidiyoo gabaabduu birootiin walitti deebinuti wabillahi tawfiiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi